Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you all doing, man? You okay? I hope so. You fine? I hope so. Today, we're gonna see just this entrance exam, especially about 2012. Come to the channel Aku English Oromic akkam nagayirtu baga jiraatan. Yes, torban dabre. Gaaffiin insuraansii bara 2012 delegaatuun keenya ni beekama yookaan immoo ni hubatama. Akkasumas immoo paartii Nural paartii grammar jechuudha. Akkuma dursin jedhe gaaffiin insuraansii kana kalaallu paartii sadi ilaalla. Tokkoffaa paartii grammar paartii, lamaffaa immoo paartii communicative paartii fi akkasumas immoo vocabulary part jechuudha. Jechoota jechuudha kan laalu jechuudha. Kanaaf gaaffiiwwan yeroo dabre keessatti dalage akka baay'ee fayyadamtan abdii qaba. Hadda immoo paartii lamaffaa gaaffiiwwan 2012 paartii lamaffaa isa xumuraa qabadhe isin dhiyaadhe yeroo ta'an immoo bara biraatiin walitti deemna jechuudha. All right, guyyaan guyyaa harbaati. Channel kiyya yeroo hundayyuu subscribe, like, share akka naa gootan kabajaan isin gaafadha. Okay, gara gaafii keenyatti yoo deebine gaafiin keenya akkuma dursitti himee booklet koodii 54 kan dalagaa jiru jechuudha. Kanaaf sabee koodii tokko paartii lamaffaadha, communicative activities jedha. Question 19 to 44 are presented in the form of a dialogue jedha. Formiin yoo gaafii 19 gaafii 44 formii dialogiitiin qophaa'ee jiru jechuudha. A yoo gaafatame B deebisa jechuudha. Yookaan immoo B yoo si kenne bira dhaabattee A deebistaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundayyuu gaaffiiwwan insuraansii hunda range waan ta'eef haala ittiin dalagan isin agarsiisuu barbaada jechuudha. So the part said by one of the speakers is given. Paartii kun maalidha? Namni tokko haasaa nama tokko nama lamaadha. Namni tokko sii kennama, tokko immoo siin kennama jechuudha. So and the blank space left for the others. Bakka duwwaan kun immoo nama biraatiif hafaa jechuudha. For each of the blank spaces, 4 alternatives answer A to D are given. Bakka duwwaa saniif option yookaan immoo qopheewwan A haga D kennamee jira jechuudha. So choose one that is most appropriate to complete the dialogue and blocking the letter of your choice on the separate answer sheet provided jira. Kanaaf gaaffiiwwan sirrii ta'an deebii duwwaatti ka guutamuu qabu guutsin jedha jechuudha. Yookaan immoo gurraachessin jiru. Okay, gaaffii 19ffaan karaa qabtaa. Gaaffii 19ffaa shirratti ka dalagaa jiru. Isin biratti ka biraata hundaa laalachuu dandeettan. So gaaffii 19ffaan isa interviewerii fi interview jedha jechuudha. Interviewerii nama interview godhu jechuudha. Interview nammoo nama interview sana fudhatu yookaan immoo interview godhamu jechuudha. Kanaaf intervieweriin gaafii gaafatee jira. Interview maal deebiseefi I would like to be a specialized worker jechuudha. Kanaaf deebii isaa kamiin deebii gaafa ta'u. You can say, hey, could you begin by telling me where you can see yourself in a year and 9? Namicha maal deebisee I would like to be a specialized worker jechuudha. B, can you tell me your greatest weakness? C, could you tell me how you handle stress? C, can you tell me about a different situation and how you overcame it? Deebisa jechuudha. Kanaaf gaafii kanaan deebisni ka ta'u kamidha? A, could you begin by telling me where you can see yourself in a year jechuudha. Okay, deebiin isaa A. Kanaafuu interview maal deebisee waggaa by telling where you can see yourself in a year. Waggaa tokkoon hadhaasatti eessa akka jirtu yookaan immoo maal akka ta'etu natti mul'ate taanaan yes, I would like to be a specialized worker. Okay, nama specialized ta'ee argamadheeni kanaaf deebiin isaa A jechuudha. Gaafii lamaffaa masalee fi kuma wajjinaas jechuudha. Masalee maal gaafate? It seems we are in a difficult time at the moment. Okay, it seems we are in a difficult time at the moment jechuudha. Yeroo amma keessu kanatti yeroo rakkoo keessa jirra. Fakkaata 9 kuma maal deebisee where are we jedheeni. B, please arrive here as early as you can. C, we have informed them already. D, I believe the situation will improve soon jedheen jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa D, I believe the situation will improve soon jechuudha. Kanaaf situation yookaan immoo rakkoo yeroo gabaabaa keessatti furamedha jechuudha. Okay, deemni tokkoffaan dibaabee fi mul'ata jechuudha. Dibaabeen mul'ata maal jedheeni bakka duwwaadha. Kanaaf gaafii keessaa
wanti dibaaban jedhe gaafii keessa jira. Mul'ata malee deebisee fi as I see it, it has both pros and cons jechuudha. Akka laaletti it has both pros and cons jechuudha. Both pros and cons jechuun advantage fi disadvantage qabaachuu isaati. Kanaaf deebiinsaa kam ta'a jechuudha. A, I think globalization is a threat to developing countries like ours. B, globalization is relatively a recent phenomenon. C, it is not easy to define globalization. D, where did you first hear the term globalization? Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa A, I think globalization is a threat to developing countries like ours. 9, mul'ata malee deebisee as I see it, it has both pros and cons jechuudha. Kanaaf deebiin isaa ta'a jechuudha gaafii deemtu tokkoffaa. The next one is malaakoo ifama kan itti aanu malaakuu fi sannaayiti. Malaakuun sannaayiti maal jedheeni? Many students don't follow the lesson attentively. 9. A, we found it interesting to watch. B, did you see them this morning? C, I don't think I can help you. D, another problem is that they don't come to class regularly. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Sannaatiin deebisiin sirrii deebisee D ta'a jechuudha. D, another problem is many students don't follow their lesson. Barattoonni baay'een barumsa isaanii sirnaan hin hordofan. Sannaati maateen another problem is that rakkoon biraatu maateen they don't come to class regularly. Dhufanillee barumsa isaanii sirnaan hin hordofanii jechuudha. Kanaaf deebiin isaa D ta'a jechuudha. Deebii lamaffaa. Reservationists and customer reservationist jechuun namoota bakka hoteelatti nama keessummeessan yookaan immoo nama keessummaa siree bulan keessummeessan jechuudha. Customeriin immoo nama fayyadamaa algaa san yookaan immoo siree san jechuudha. Kanaaf wajjin haasa'anii maali wajjin haasa'anii? Can I have the dates for your departure and return? None. Can I have the dates for your departure and return? Gaafa yeroo ittiin deemuu fi yeroo ittiin deebi'u naa qabuun deetannaan yes I want to leave on July. Yeroo dhuftuu fi yeroo deemtu beetannaan yes I want to leave on July 27 and return on 30 or 30 jedhanii jechuudha. July deemtu torba dhufee 30tti deebi'aa jedhanii jechuudha. Kanaaf reservationist maalee deebistee fi dash did you say you wanted to return on July 30 jettee yaada isaa hubachuu barbaada jechuudha. Kanaaf haasaa baay'eedha. Customer, sorry I didn't make myself clear. I want to return on August 30. Kanaaf A, that's your first time to book a ticket. B, I'm sorry I didn't follow what you said. C, do you have a flight phobia? D, why did you confuse me? Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? B, I'm sorry. Okay, yes, I want to leave on July 27 and return on 39. I'm sorry, I didn't follow what you said. Wanted nangalle. Did you say you wanted to return on July 30? Kana jechuun kee July 30tti deebitachuu barbaade tettee haala kanaan gaafatte jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? B ta'a jechuudha. Question number 24. Then for my teacher if you student ila teacherin student my gaafate he has gone to Nazareth to attend his sister's marriage jechuudha. Kanaaf A, can you tell me where Petros is sitting? B, do you know much about your friend? C, can you tell me why your friend is absent? D, did your friend to do the assignment today gaafannaan akkasiin gaafate takka namte jechuudha. Kanaaf deebiin isii waan biraati. Gaafni isii ammoo maal ta'a? Kayroo walumaa laala jechuudha. Kanaaf deebiin isaa C. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? C. Can you tell me why your friend is absent? Hiriyyaan kee yookaan immoo friend kee maaliif akkamte? Maaliif barumsarraa akka hafte natti mul'ate tannaan he has gone to Nazareth to attend his sister's marriage jechuudha. Kanaaf Adaamaa yookaan immoo Nazareth deemee sargii yookaan immoo cidha obboleettii isaa irratti hirmaatuuf jedhan jechuudha. Okay, kanaaf deebiin isaa maal C ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo deebisan yookaan yoo tokkoffaa si kenna lammaffaa laaltaa yoo tokkoffaa lammaffaa si kenna immoo tokkoffaa laaltaa jechuudha. Bifa diyaalogiin haala kanaan dhiyaate jechuudha. Kanaaf deebii isaa irratti hundooftee gaafii isaa fiddaa jechuudha. Salphaa baay'ee. Okay, question number 25 say that marketing manager say that our clients are not pleased with our service. Dabbanyoonni keenya yookaan immoo kastamariin keenya service nu kennuun isaaniif goon gammachuun qabanii jechuudha. So what suggestion have you got? Okay, kanaaf iyyuu suggestion akkamii qabdaa? 9 marketing officer maal eni dash bakka duwwaa kennee jira.
ammallee marketing manager malleen that is an excellent idea. It will show them our concern jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? A, I would like to give some suggestion. B, shall we invite them to meet with us? C, what are we going to change? D, I don't understand what they are not happy. Kanaaf what suggestion have you got? None. Shall we invite them to meet with us? Suggestion maalii qabda? Idea maalii qabda? None. Deebiin isaa B, what shall we shall we invite them to meet with us? Akka isaan wajjin wal qunnaman goonuu jedhee deebisa jechuudha. Okay, the next question is gaafii deemi jaaffaa masaratii fi muhabba jinaasa jechuudha. Masarat muhabba ni gaafatte maateen dash jettee gaafata jechuudha. Kanaaf muhabba maal ta'e? That's a good idea. I'm really getting bored at home. Kanaaf iyyuu ani yaada gaarii dhiyeessite ani dhugumatti manatti baay'ee dabbarame yookaan immoo manatti baay'ee muufadhee jettee jechuudha. Kanaaf gaafii kanaaf deebii kanaaf gaafii maal ta'a? A, I'm afraid we can't get all the job done today. B, we may go for a walk this evening. What do you think? jettee jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal taasuma dhaabna? B ta'a jechuudha. B ta'a jechuudha. Yaada akkamii qabdaa? Hadha what do you think? Osoo hadha labaanee walkii deemne teen jechuudha. Kanaaf sun yaada gaariidha. Ani dhugaa mana taa'uun kiyyatti iyyuu baay'ee dastan jennettee deebiste jechuudha. Kanaaf deebiin isaa B ta'a. Question number 27 said that Alamaayyo and Sintaayyo. Alamaayyo fi Sintaayyo jinaa isaanii Alamaayyo Sintaayyo maa jedheeni? Can you ride a motorbike? jedheen jechuudha. Motorbike ooftaa jennaan. A, no, I can ride a bicycle. Miti bicycle oofaa. B, no, I don't. C, yes, I can't ride a horse. D, yes, I do. All right. Salphaadha. Gaafiin akkanaa osoo gaafatame gaafiin kun gaafii yes no question gaafii deebii gaafadha. Kanaaf can you jedhee gaafate kan deebista jechuudha. Okay, kan deebista jechuudha. I do, no, I don't, no, I do kunniin tensi kanaaf tensi simple verb tensi gaafiin gaafii waa'ee moodeli jechuudha. Kanaaf model verb yoo taate akkaataa saniin deebista jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Biin ta'uu siin ta'u. Siin maaliif hin taane beektaa? Yes ta'e jedha. Yes. Okay, yes waan jedheef ayitamu yes jedhee I can't ride a horse. Waa'ee biraa haasaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? A ta'a jechuudha. No, I can ride a bicycle. Motorbike no oofuu garuu immoo maal oofaa? Saayikilii oofaa jedhu. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? A ta'a jechuudha. Okay, question number 28. Gaafii deemsa saddeettaffaan Rooda fi Faaxumaadha. Rooda Faaxumaadha. Dhiifama xiqqishu qofatu waan qabeef dhiifama sichi barbaada. Gaafii deemsa saddeettaffaan Rooda Faaxumaadha. Roodan Faaxuma maal jetteeni? Would you like something to drink? Waan dhuga wayii ni barbaadannaan Faaxumaan deebii deebistee jechuudha. A, I need time to determine. Yeroo murteessu barbaadatteeni. B, that is exactly what I see. C, interesting to be here with you. And D, I would like tea if you don't mind. Yoo qirsin jedhin ani tea yookaan immoo shaayii barbaada jedhee jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? D ta'a jechuudha. Question number 29. Deemsa sagalaffaan maal jedha? They should know that we can't help them because we don't have the time. Okay? Gargaaruu hin dandeenyu yeroo bal'aan qabnu jennaan toleera malee deebisee fi deemsa sagalaffaa A, we can find out the information from our friend. B, we don't clearly know why he is so interested in the matter. C, they insist on going out for dinner this evening. And D, besides, we don't have the required resources. Kanaaf ennaan deebiin isaa maal ta'a? D ta'a jechuudha. Yaada dabalataa kennee fi toleera maal eenyufi? They should know that isaan hin beekanii we can't help them isaan akka gargaara isaan hin beekanii because sababni isaadha we don't have the time yeroo hin qabnu. Ammallee toleera maal deebiseef? Beside bira dabalata immoo we don't have the required resources. Okay, required resources iyyuu hin qabnu dabalataanii jedhee jechuudha. Okay guys, kanaaf deebiin isaa D ta'a jechuudha. Soddomaffaa takuluu fi digaafa junaasa jechuudha. Takuluun digaafa maal jedhanii? Some people turn a deaf ear to the plight of others. Okay? Kanaaf namoonni muraasni namoota biraatiif duudadha. Yookaan immoo some people turn deaf ear to the plight of others. 9. A, I hear that you are from Bahardar. B, shall we have a break? C, excuse me, but I didn't understand what you were saying. D, I think we should go for a walk. Kanaaf gaafii kanaaf
some people turn deaf ear to the plight of others. 9. Excuse me jettee jechuudha. Excuse me, but I didn't understand what you were saying. Maal akka jedhaa turte naa hin galle jettee jechuudha. Digaafeen kanaaf deebisaa maal ta'a? Si ta'a jechuudha. Question number 31. So tokkoffaan maadha? Stranger fi rainy tent maqaadha kun jechuudha. I'm having a trouble with my car. Okay, okay, you can say I'm having trouble with my car. Konkolaataa kiyyaan rakkoo baay'ee deemaa jiru. Kun rakkoo baay'ee quunnamaa jira. 9. Maal deebistee fi rainy tent maal deebistee fi A. The sound is great. B. Perhaps you could go to garage. C. Let's not forget the brand. D. At least you should know about the cars. Teni kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa perhaps you could go to garage ka ta'u deebisee ta'a jechuudha. Alright, kanaafuu B ta'a jechuudha. Question number 32 maala Daawutii fi Faanuel wajjin haasa'anii. Daawut Faanuel maadhani I like watching television in the evening. An galgala television ilaaluu jaalladha. 9. Faanuel maateni A. We are all happy that Shura won the marathon race. B. For me, films are the most enjoyable pastime. C. We do exercise every morning. And D. Television has a long history. Attention kanaaf deebiinsaa maal ta'a? Deebiinsaa beta for me anaaf ammoo films are the most enjoyable pastime. Itti deebisa jechuudha. Okay, gaafsa dhimma sadaffaan Salaamii fi Qiddistii. Salaam gaafii gaafattee Qiddistii ni deebistee maatti deebistee fi an Italian person named Guglielmo Marconi jettee jechuudha. Jecha warra Xaaliyaaniti. Kanaafiyyuu an Italian person named Guglielmo Marconi maatti akka jettee deebisteef. A. Where was a radio invented? Okay, radioon eessatti uumamee eessatti dalagamee jettee gaafata jechuudha. B. Why was a radio invented? Radio maaliif uumametteni? C. How was a radio invented? Radioon akkamitti uumametteni? D. Who invented a radio? Radio eenyutti uume jettee gaafate. Kanaaf deebii isaa maal deebise? An Italian person. Nama Itaaliyaanii named kan jedhamu jechuudha. Guglielmo Marconi. Kanaaf nama gaafatte waan ta'eef deebiin isaa maal ta'a? D. Who invented a radio? Radio eenyutti uumette gaafate jechuudha. Kanaaf deebiin isaa D ta'a. Question number 34. Question number 34. Question number 34 said that Gavin Sodima Famada, Kasa and Hino Kojina Sani. What do you think of Salam? Why Salam Malia the non Hino Kamari de Sefi? Bakduwadi Sefi. A. I feel the same way sometimes. B. She is patient in class, but on the other hand, she isn't patient at home. C. I work with her. And D. Alright, I will let you know if you need any information. Just ask me attention. Can I have a none? What do you think of Salam and Nan? B. She is patient in the class, but on the other hand, she isn't patient at home. Can I have the answer? B. Question number 35. Solution of my driver if he policeman. Jinasani driver in my policeman. What is the matter? Rakoma 9. Policeman Marani, you have to violated a traffic rule. Okay, you have violated a traffic rule. Okay, Sir traffic is the when you see a red light, you should stop. When you see a red light, you should stop. Red light you are get abuk abda turte kanaf gawabina chuda debnisa eta chuda. Okay, you're okay. And when you see a red light, what's the matter? For police, you wrote Tibaresu demo. Driver in 9. You have violated a traffic rule. Say the traffic at upstairs. Kanaf A. When you see a red light, you should stop. You're right. Abu question number, so the answer is A. Question number 6. So the mother son. Well, I will do as you said. Akatetta gola jedhen ilmi haadha jechuudha. Haadha waa jedhen maatiin haati mee filannoo keessa laallu. Do you really finish your homework by your own? Hojii mana ofumaa keetii fitta? B. I have put some soft drinks in the refrigerator. C. You want to go out unless you do your homework. D. What sort of things did you buy? And then, well, I will do as you said. And then, Debin Samalta, Debin Sa
C ta'a jechuudha. C you want to go out alan deemtu unless you do your homework hanga hojii manaa kee dalaguutti naam camaa deebiseefi well bareeda I will do as you said akkuma tette godhaa jedhan jechuudha. Okay, so demi tolaffaan Abbuush fi Helen wajjin haasa'anii yes I do jedhan jechuudha. Abbuush hin gaafatee Helen maatti deebiseefi yes I do yeenan godhatte jechuudha. Okay, have you ever compared beauty against virtue? B, do you think beauty is more important than virtue? And C, can you say virtue is more important than beauty? And D, what do you think is more important, virtue or beauty? Kanaaf ennaan have you ever compared beauty against virtue ennaan yes I do etin yes I do edheeg deebise gaafi kanaaf maal ta'a? Do you think beauty is more important than beauty? Okay, can you say virtue is more important? And D, what do you think is more important, virtue or beauty? Okay. Okay, have you ever just compared beauty against virtue? Yes. Okay, deebiin isaa gaabina maal ta'a? B, do you think beauty is more important than virtue ennaan bareedumni wanni caala bareeda ennaan yes I do jettee jechuudha. Yes I do. Yes I do. Maaliif yes I do ta'e? Kanaaf do you yes I do egalee gaafa deebisee fi ati limaatti gaafachuu qabda do dhaan gaafachuu qabda jechuudha. Osoo amma ta'e have you ever compared beauty against virtue? No, I've never jechuudha yookaan immoo no I haven't jechuudha jechuudha. Kanaaf deebiin isaa yes I do ennaan kanaafuu deebiin isaa B ta'a jechuudha. Do you think beauty is more important than virtue ennaan yes I do. Okay, do you think beauty is more important than virtue? Okay. Okay, kanaaf deebiin isaa B ta'a jechuudha. All right. Okay, gaafisa deebiin isaa deetaffaan Masrasha and Samuel. Okay, Masrasha and Samuel. Okay. Masrasha so deebiin isaa deetaffaadha. Masrasha fi Samuel wajjin haasa'anii Samuel maal deebise? I hope so deebise. Kanaaf dheeradha. Okay, by the end of the lesson we will have all understood the topic thoroughly. Kanaaf deebiin isaa A ta'a jechuudha. Maaliif ennaan by the end of the lesson we will have all understood the topic thoroughly ennaan I hope so akkasna fakkaata jechuudha. The teacher advised us to work very hard in preparation for the national exam. And what do you think about the national exam? And talk to the teacher about it. Kuni martu gambira asa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? A ta'a jechuudha gaabinaan. Okay, so deemsa galaffaan tigistiif abbeera wajjinaasaa abarraa sorry. Okay, are there any flowers in your house? Okay, are there any flowers in your house? 9. A, my pleasure. B, in my bedroom. C, both. D, F, U. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? D, F, U ta'a jechuudha. Question number 40. Afutama famala Museema fi xuriyyeedha wajjin haasa'anii Museeman xuriyyee waatteni xuriyyee namoomatteni dad we always enjoy listening to him. Nu hundiniyyuu baay'eetti gammannaa isa yeroo dhageeffannutti jechuudha. Kanaaf A, are your parents strict or funny? B, who is the funniest person in your family? And C, do you usually have family? Okay, so kanaafu deebiin xuriyyeen deebisumaattee deebistee dad jettee jechuudha. Kanaafiyyuu gaafin isaa maal ta'a? Who is the funniest person in your family ta'a jechuudha. Maatii deebistee xuriyyeen dad abbaa kiyyaa. We always enjoy listening to him. Yeroo hundayyuu isa dhageeffachuu jaallanna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? B ta'a jechuudha. Okay, afterni tokkoffaan patientii fi doctor dhukkubsataa fi doctor wajjin haasa'ee dhukkubsataa waa jedhanii doctor maattee maa jedhanii that is what I told you several times to stay healthy. Ati fayyaa akka argatuuf wanta yeroo inni sitti hime waan akkasii kana yookaan immoo hooma sitti himu kana sanuma si himee jira. 9. Dhukkubsataa maal jedhanii deebisee A, how about eating a lot of fat every day? B, sometimes I don't know the best food. C, I should have avoided caffeine and sugar. 9. Ani bunaa fi yookaan immoo sukkaara dhaabuu qaba. 9. That is why I told you several times to stay healthy. Fayyaa keetiif wannan sitti maa turellee duraanuu kanuma jedhan jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a gaabinaan si ta'a jechuudha. Aftamii lamaffaan doolii fi ochaala wajjin haasa'ee dooliin ochaala maa jedhanii what kinds of websites are very popular? 9. A, take for example Facebook and writer. B,
They are famous in many countries, popular, may used to tell them. Okay, many people like, okay, those answer is what? The answer is take, for example, Facebook and Twitter. Kunni lami mada. What kind of websites are very popular? Come by become a website kesa. Take, for example, Facebook and Twitter. And can let me flavor to David Saata. Okay, after Mr. Afaan, Mary Diffie Thomas da, Mary Diffie Thomas da, Mary Diffie Thomas Wajina Sani, Majina Sani. Improvement in our team have been observed as a result of good training. And 9, Thomas Mary Sefi. It is fun to watch sport with a lot of people. It is because that is where the players are. See, football is loved by many people everywhere. I'm quite sure that our team will win. Improvements in our team have been observed as a result of good training. I am quite sure that our team will win. Okay, after me Afaan, the last question for communicative. What is required to be a merchant? Okay, merchant of required A, it is the best way of giving service for a small business. B, it is a good idea. C, having a variety of assets would be an essential matter. And D, how could you open a business? How could you open a business? So what is required to be a merchant? A merchant can having a variety of assets would be an essential matter. All right. Gafi one hanga madalaga sura gafi Ingiliffaa kutaa kudalama bara kumalama fi kudalamati gafi one communicative activities la amma mo kanatti kalatti man kan dabra chuda gafi one vocabulary dabra chuda gafi one aftami shanafa aftami ja kunnin gafi birati want if kabras indalago because debi sini mun danda garo mo yero ki gabs chulaf focusing ki debi qofarat sini wani jira kanaf section 2 vocabulary lalla vocabulary a substitution da binamo completion da bakka I qobe kana kan buyo kana bakka jara je sararam kana kabu kam jara chusati yar saga bina chula kanaf gafi aftin turba ga shantami afri sini dalaga chula. Okay, gafi aftin turfan maida workers in a big firms receive a substantial, okay, it is a substantial part of their pay in the form of attractive bonuses and overtime. Actually, kanaf gafi kanin debi sudaf dictionary yolaltani fayyadamtan by barbaisala kanaf substantial chun gabina debi sa considerable chula considerable ta chula. Okay, but actually after Afaan, the economy requires a stable environment in order to grow rapidly. Kanaf stable kerja saramejra stable chumachura can say solitary solitary. After Afaan, the price of goods are known for their variability because they increase and decrease every other day. Kanaf variability kerja saramejra kanaf variability chumachura certainly tachul. I mean, yeah, certainly tachul. Okay, certainly tachul. Okay, kaitana mo. I have shantama fachula. I have to unzip. Okay, I have to unzip my jacket because it is getting very hot. I have to unzip. Unzip it. Okay, unlock it. Anzibetun alloka chuda sita chuda. Okay, gafi shantim tukafan maida as a parent akama masite chukonmo akapant chuda. I have the discretion to determine which TV programs children may watch. Kanaf debinsa discretion chun debinsa right ila sita. Shantamina fan more despite a cancer diagnosis, made to remain resilient and fight without losing hope until a very end. And a few resilient to can strong. Shantam Afaan, on her return from the trip, she got an accident resulting in the amputation on her right leg. So amputation is impairment. Impairment sita.
Shantamii afuraffaan he has promised his son a new bicycle for Christmas and nothing will break his resolution jedha. Kanaafiyyuu resolution jechuun immoo decision murtee jechuudha. Kanaaf deebiinsaa aataa jechuudha. Kanaaf kun jechoota wal fakkaatoo yookaan immoo jechoota wal fakkaatan jechuudha. Meaning isaanii jechuudha. Okay, because the meaning of the underline meaning isaas jechuudha. Kaaga mala jechuudha. Kaitaan immoo completion jechuudha. Bakka duwwaatti guutuudha. Hima kamtu bakka duwwaa guutee deebii sirrii taakee oolmaa laala jechuudha. Okay, 55ffaan you can get advice from some senior students as they have more experience dha. Kanaaf deebiinsaa D senior ta'a jechuudha. 56ffaan the disease is dash and you can catch it easily if you are not more careful ta'a. Kanaaf the disease is infectious jechuudha. Kanaafiyyuu C ta'a jechuudha. 57ffaan never allow yourself to get discouraged and think that your life is dash and can't make a change. Kanaaf ennaan your life is insignificant actually. 58ffaan and my grandfather's face was dash with age. Kanaafiyyuu wrinkled jechuun caccabuu kan ammoo walitti mamaxxanu jechuudha. Wrinkled jechuudha. 59ffaan sleep sleep disorders can cause serious dash and psychological problems. Okay, physiological problems. Kanaafuu sleep disorders can cause a serious mood. So you can say a serious mood and psychological problems. Okay. Okay, kaitaan immoo gaafii 60ffaa there was a significant dash in crop production because of the shortage of rain. Kanaafuu there was a significant amount actually. Deebiinsaa D actually. 61ffaa he couldn't just have been successful without my help, but I don't want to take back anything from his achievement actually. Okay, inamale yookaan immoo he couldn't have successful without my gargaarsa malee wanta kale gochuu danda'u yookaan immoo bakka ga'uu danda'u, but garuu I don't want to take back anything from his achievement. Wanta isa barbaachisu hundayyuu takka illee irraa duubatti hin deeffadhu jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa take back dha. Gaafii dhumaa isa dhumaa is the last question, but now the least one you can say applicants should have sector experience in the relevant area to apply for the job. Kanaaf deebiinsaa maal ta'a? The sector jechuudha. Kanaaf kamintoota daawwattoota chaanalii Akkoo Ingilish with Oromic gaafiiwwan bara 2012 hangammaa dalagee gaafii waa'ee communicative activity fi gaafii waa'ee vocabulary dha. Kana fakkaataa hanga danda'u waan beekurraa isin gargaaree jira. Isinis gaafiiwwan dalagee kana shiitii keessan irraa ilaalatanii deebii isaa bira qabachuu hin dandeettanii. Bakka immoo shakkitan bakka immoo deebii sirrii mitattan rakkoon qabuuti you can ask me. Yeroo kamiin gaafachuu dandeettanii hadhaaf barumsa kiyya yeroo kiyya gaafachuudhaaf asuma dhaabaa actually gaafii kan dalaguun baay'ee ulfaataadha. Maaliif ennaan yeroo baay'ee si gaafata osoo gaafii hunda dalaganii baree ture garuu immoo fokkasiin kiyya yeroo hunda paasijii wal fakkaataa waan hin taaneef gaafiiwwan yeroo baay'ee deddeebi'an irratti fokkas gochuu barbaade. Ammaaf barumsa dhaaba qabaleessin dhiyaadhe guyyaa roobiidha. Kana fakkaata guyyaa Friday guyyaa barumsa model verbiitii walitti deebina. Hagasiifiyyuu nagannaa tura. Channel kiyya subscribe like share naa gochaan yeroo hundayyuu gaafii kiyya. Bye.